وليف تيفي وليف تيفي الراقب داويتي كينيا هردا إيجال ليجرا داويتي كينيا هردا داني قابكم أبيكم وقاف لي مش نيسان نما بوهار سجرا جرا وليك إنت فني فريتي أرجمني دا كانوا تجرو ميجا نموت كمي أرجنا قافلين ومال فكاتو كان جرو هاجو جمرات نوالين بود أني بشننا بوهارا والجافة دا يرو قارين والين دبر ساجنا قبي كنا قبي سو كان سوالين ترو عند رارتو نجاشي ولا بس أنا والين جرا مين نموت كمي أرجنا لا تانو بشنا سو كل في سو كان جرو مي ولمان إلى الله ترتجاري. مكان كون دالو واكم أنجدما. شرفات دا مكان كو ساتنا وارين جدام. مكان كو مين جدام. مكان كو بايسون فاتن جدام. مكان كو تكلاي لين جدام. يروباية بك إب سانيتي نمني إب سوف بقو يروباية ناوف كلتشا جدا. وريت هاي مو مالجد. أوف كلاجد. maal jechuudha na of kalchaa jechuun na of kalchaa jechuun isaa namni taa'u sun mudaasaa sin argaa hamaasaa sin argaa waan ta'eef ni taa'u suni yoon dogoggora illee dogoggora koorraa na of kalchaa iyyuu jedhetti deema. Kanaaf yoon dogoggora illee dogoggora koorraa na of kalchaa. Na of kalchaa jechuun isaa gaarii sitti fiduu danda'a hamaa sitti fiduu danda'a waan ta'eef isa hamaarraa akka of kalchuuf na of kalchaa jedhaan jalqaba. Mee kallattiin naa hiiktaa na of kalchaa. Nauf kalchaachuu nauf kalchaa yookiin immoo oolchaan waaqayyoo ta'e iyyuu nauf kalchaa'u jedheetti seena bakka kan eebbisu sun yookiin immoo kan dubbisaaqu sun. Nauf kalchaachuun isaa mudoonarra laalinaadha. Eeka nauf kalchaachuun sun bakka mudaa korraa'ee nauf kalchaachuu mattin yaada. Yoon jedhu jechuun sirriidha. Mudaa kanarra laalinaadha. Ay mudaa kanatti lakkaa'inaa akkam yaadutti mudaa kanatti lakkaa'inaa jechuutti hin herreegan. Yeroo baay'ee abbootiin gadaa irratti eebbaa irratti bakka garaagaraa irratti namni gaafa eebbisuuf ka'u na of kalchaa jedha. Na of kalchaa jechuun kun maal jechuudha? Na of kalchaa jechuun na dhiifama godhaa jechuudha. Dhiifamadha? Dhiifamaadha. Na of kalchaa jechuun akka dhiifama naa gochaa jechuudha akkasii. Dhiifamadha dhiifama. Namni yoo waa balleesse dhiifama gaafata. Dhiifamadha. Na of kalchaa jechuun akka waan sodaa tokko nama guddaa ta'e nama guddaa ofii naa ol jiru tokkoon na of kalchii dubbachaa raawwa jedhee sodaa sana agarsiisa jechuudha wanti biraan. Sodaa moo kabaja moo sodaa? Bakka kabaja agarsiisu ta'a bakka na of kalchaa jechuun isa sodaadhee ani immoo xinnaadhaa isin guddaadhaa jechuudha yaada na of kalchaa jechuudha. Kan na caalutu jira beekee miti kan hin dubbachuuf jiru. Narra caalta narra laalina jechuudha. Garuu dhiifama miti. Dhiifama miti kabaja jechuudha kabaja. Yoo si of kalin jedhiniin eebbisuu hin danda'a? Hin danda'u. Dirqama jecha of kalin jedha isaan fudhatu. Ay yeroo tokko calliyoo jedhanis bakka si of kaleera waan yaaddesan jedhu jechuudha. Callisuun yeroo tokko si of kalcheera itti fuufi jedha wanta sana. Yookaan yoo barbaade immoo cal jedhaneetuma itti fuufisiin jedhu rakkoon qabu. Na of kalchaa jedhanii jalqaban eebba yeroo eebbisan jechuudha. Na of kalchaa jechuun maaliif jedhu maal jechuu barbaadaniiti? Na of kalchaa jechuun na baraara jechuudha. Na of kalchaa jechuun akka eebba akka Oromootti na of kalchaa jechuun na baraara na eebbisa na of kalchaa jechuun na baraara. Na of kalchaa jechuun na baraara jechuudha. Na baraara jechuun na galateeffadha waaqa keessan galateeffadha jechuudha. Na galateeffadha? Waaqa keessan galateeffadha jechuudha. Na of kalchaa jechuun waaqa keessan galateeffadha. Na of kalchaa jechuun waaqa keessan galateeffadha jechuudha. Na of kalchaa jechuun waaqa keessan galateeffadha.
Of kalii warri jedhanoo maal jechuu isaanii? Of jechuun of jechuun galatoomii jechuudha. Amma namni tokko dhiifama na gaafattu afaan gosa hedduu beektaa afaan Oromoo gosa hedduutu qoodamu waan ta'eef amma afaan akka Wallaggaattis akka Jimmaattis afaan baay'ee beektaa afaan Oromoo jechuudha. Kanaaf of jechuun dhiifama. Of jechuun galatoomaa jechuudha. Of kalii jechuun galatoomaa jechuudha. Galatoomaa jechuudha. Kanaafuu warri taa'ee of kalii isaan jedhu galatoomi jechuudha. Galatoomi jechuudha. Galatoomi jechuudha isaati. Bakka eebbaatti fi bakkoota garaagaraatti yeroo baay'ee na of kalchaa jedha namni haasaaf yeroo ka'u eebbaafis ta'uu danda'a haasaa kamiifiyyuu namni yeroo ka'u bakka namni heddummateerti yeroo baay'ee na of kalchaa jedhu warri taa'ee jirus of kalii jedha na of kalchaa jechuun kun maal jechuudha maaliif jedhama? Na of kalchaa jechuun dogoggorri yoo jiraate irra naaf darbaa yookaan immoo namoota sana keessa nama dubbachuudhaaf ka'u sanallee namni umuriidhaan yookaan Oromoon yeroo waa eebbisu gosoota isaa keessaa gosa galaan gosa bachoo gosa eenyu jedhee dursa kan eebbifatu gosatu jira. Gosoota sana keessaa yeroo tokko ka'ee namni tokko gaafa dubbatu warra afaan sanaan na of kalchaa jechuun safuudha. Safuu sana keessaa immoo namootni na dursitan dubbachuudhaaf illee narraa beektan jirutu waan ta'eef ani yoo nama dubbachuudhaaf carraa kanayyuu argadhe namoonni na dursitan waan jirtaniif anaaf immoo safuu naaf kenna yookaan immoo narra inni ilaalinaa waan jedhaniif akkas jedhuudhaan yaada. Na of kalchaa jechuun maal jechuudha? Na of kalchaa jechuun wanti hundumtiyyuu of kaltee barbaada waan ta'eef carraa kana waan argadheef carraa koo kanatti namoonni tokko tokko eebbatti gizee baan of kalchaa jechuun isaanii carraa kana argachuu isaaniitti gammadanii nama of kalchaa isa yaada jiru aadaa Oromootti nama of kalchaa jechuudha. Kalchaa kan jedhamu maaliif carraa kana argachuu kootti ani gammadaadha jechuu barbaadanii? An carraa kana argachuutti gammadeera waan ta'eef carraa kana hunda argachuu hin dandeenye ta'eef tokko tokkotti gadduu danda'a. Kanaaf waan carraa kana argadheef nama of kalchaa jedha. Kalchaa jechuun kallattiin hiikamu carraa kana waan argadhe jechuudha. Carraa kana waan argadheef nama of kalchaa jechuudha. Waan carraa kana argadheef gammadeetidha. Kanaafuu gammachuudha jechuudha. Nama of kalchaa. Nama of kalchaa jechuun gammachuu jechuudha. Namoonni baay'een hirmiin nyaadhee jedhu. Hirmiin nyaata eessaati? Hirmiin nyaadhee yeroo jedhu yookiin waadaa waliin qabaachuu danda'u yookiin kakuu waliin qabaachuu danda'u. Oolmaa sun namni sun naaf oolirraa kaasaniitu akka abaluun naaf godhettiin gooneen hirmii isaan nyaadhee yookiin immoo waadaa san dagadhee jechuu isaatti. Malee gosa nyaataa miti? Hirmiin nyaadhe jechuun nyaata miti. Nyaata miti? Akka gootti hirmiin nyaadhe jechuun waadaa nama sanaan gate yookiin nan dagadhee wanta inni naaf oole sana. Loqoduma yookiin immoo akkaataa hawaasni itti fayyadamudha yaada malee hirmiin nyaadhe yeroo jedhamu suni nyaata ittiin irra eeggadhu. Nyaata miti? Nyaata miti. Rabbiin nyaata Ni kakaadha. Hirmiin nyaadhe jechuun bakka yookiin mattaawaa yookiin immoo waan hamaawaa nyaadhe hin ta'in bakka oolmaa nama sanaa ani hin oolleef jechuutti irra eeggadha. Yeroo baay'ee namoonni hirmii faan nyaannaa jedhu hirmiin nyaadhee jedhu hirmiin nyaadhee jedhu namoonni hedduun hirmiin kun eessatti nyaatama? Nyaatamoo eessatti? Hirmiin waan nyaatamu miti. Hirmii nyaadhee jedhamu innoo rakkisaadha yaadichi isaa naa dhufa garuu ibsuu na rakkise malee. Yeroo baay'ee na nyaadhee hirmiin nyaadheedhu. Nyaataa miti gosa nyaataati miti. Maalidha re'oo nyaata hin taane dhugaatiidha? Dhugaatiis miti nyaatas miti. Hirmii nyaata jechuun ibsuun natti ulfaate malee hirmiin garuu gosa nyaata. Garuu hirmii nyaadhe jettee ni beektaa? Hin jedhaa. Jettee immoo ni beektaa? Nyaadhee hin beeku hirmii. Jettee immoo ni beektaa? Jedhu dhaga'a. Namoonni jedhu dhaga'a. Hin dhaga'a malee nyaadhees hin beeku. Waan nyaatamuus miti hirmii nyaate yoon. Nyaatamu miti? Kanaaf ati nyaattee hin beektu jechuudha. Lakki nyaadhee hin beeku. Tolee galata. Hirmii nyaatedhanii ibsanne dogoggora kakootti. Yeroo baay'ee hirmii nyaannee jedhu hirmii nyaatu.
Hirmiin kun gosa nyaata akkamiiti? Ati hoo nyaattee ni beektaa? Ilmi Hirmii. hirmi nyaadhe. Namoonni hedduun hirmii nyaatu. Hirmii nyaadhee jedhu sinimatus. Nyaanni kun nyaata akkamiiti? Hin beekuun laan beekuun hin hirmi kan Nyaattee hin beektaa? nyaadhe hin beeku. Dhugaadha. Waan akkamitti fa'a? Lakki hirmi hin beeku hirmi kan hin beekuun dhageessi hin beeku dhadhan dhagaaraan Yeroo namoonni jedhanis hin dhageenye. hin dhageenyeen. Namoonni naannoo kee jiran hirmii nyaatanii jechuudha. Hirma jechuun hirmi moo hirma Hirmii. hirmi hin beeku hirma tuutti illee hirmi malee hirma tuutti hin beeka. Maaloodhaan? Hirma jechuun gaafa ati awwaalamtee kan si nyaatu jira muka tokko illee kana malee Hirmii. hirmi kan hin beeku. Maal jechuudha hirmii nyaatu jechuun waan nyaatamuudha moo? Hirmii nyaachuu jechuun waan tokko wanta dhaga'amuun osoo barbaachisu osoo itti hin himamin waan tokko namni tokko fakkeenyaaf du'a namni tokko yoo du'e nama du'e sana nama dhaga'uudhaa qabutti guyyaan du'u sana kaasanii itti himuu qabu. Namni sun osoo hin dhaga'in du'a obboleessa isaa yookaan abbaa isaa yookaan haadha isaa fira isaa kan ta'e tokko osoo hin dhaga'in yoo ture namni kun hirmii nyaata jedhama. Hirmiin jechuun wanta nyaatamu osoo hin taane wanta dhaga'u osoo qabu osoo hin dhageessisin jalaa ture sana abbaan isaa du'ee namni tokko yookaan firri isaa obbolaan isaa hirmii nyaadha jechuun amma haal tokko namni yeroo du'e yerootti mane tu wanti jedhamu waa'een jira yeroo namni itti himu jechuudha. Tu waan jedhan sana hirmii tufate yookaan hirmii baafate wanta jedhan waan sana dhaga'e jechuun yookaan bo'uu fi danda'a yookaan wanta gochuu qabu gochuudhaa fi wanta osoo hin godhin Tufatee jennaan hirmii baafate. akkasitti yaadu hirmii baafate hirmii nyaate ebeluu hirmii na nyaachistanii maaliif natti hin himtan wanta jedhamu tokko waan akkasii. Namoonni yeroo hirmii nyaatan hin mul'ata. Isinoo hirmii nyaattanii beektu? Ani hirmii nyaadhee hin beeku. Maal jechuudha hirmii nyaata? Hirmii jechuun waadaa nyaachuu jechuudha. Hirmii nyaachuu jechuun waa tokko waadaa galanii yookiin qaama jaalatan tokko ta'u fira ta'u firoo fi gananii jechuudha. Halagaatti yaada iccitii jiru dabarsanii kennu. Kabajamtoota daawwattoota waliif TV daawwitiin keenya ammas akkuma tufettiidha kan inni jiru gaaffilee nama bashannansiisan deebii nama bohaarsan hedduutu dudduubarra jiru kana gammatti akka bashannantan abdii guddaa qabna ammas mee kanaaf eegaanii fi oliyaatti akka deddeemne namoota argannuun yeroo gaarii waliin dabarsina asinis filannoon keessan waliif TV haa ta'u qophiin keenya tufee jira nu duukaa bu'a. Jiini meeqa? Jiini 12. 12 san tartiiba. Ani kana ka jalqaba fulbaanan beeka. Masaa hagayyan beeka. Jalqaba isaa fulbaana beeka dhuma isaa hagayya beeka mee itti fufime fulbaan Toorri isaallee naan galu. jedhi mee asin gargaara fulbaan Ani hin beeku naan galu. jedhi asin gargaara fulbaan Naan qabamu garuu dheera. Naan qabamu. mee jedhi Ay meeqa meeqa kata onkololeessan jedhama. Sadaasan jedhama. Mudden jedhama. Amajjiin jedhama garuu toora isaa hin beekun. mee toora galchi Toora isaa hin beeku kasin sobu. maaliif fayyadamtare Ay akkuma loqoduma tokko tokko namni haasa'e malee inni waan akkasii bada toora galchee. jechuun ji'oota akkamitti fayyadamtare Ay ji'a tokkoffaa ji'a lammaffaa ji'a sadaffaan jedhama malee akka ji'aatti. afuraffaa shanaffaa itti 12ffaa itti maqaadhaan Maqaan toora isaa naan galu. jiini 12dha miti ji'oota kana 12 tartiibaan naa waamame Amajjii gurraandhala bitootes eebla caamsa raambat. Oh my God! Wow! raanfatin Jalqabarraa ka'a. Ishee fulbaana amajjii fulbaana onkoloolessa sadaasa muddee amajjii gurraandhala bitootes eebla caamsa waxabajjii. Adoolessa hagayya. oguma taate walii walitti fiffidde miti Lakki lakki. mee ammarra deebii seeraan dogoggoran qaban Ishee fulbaana onkoloolessa sadaasa muddee amajjii gurraandhala bitootes eebla caamsa waxabajjii adoolessa hagayya. ji'oonni waggaa meeqa 12 mee naa lakkaa'e tartiibaan
jiini waggaa maskaramii xiqimtii gimbuusii tisaasii maggaabeetii yakkabeetii Amma yakkaatiitti irra jiru. yakkabeetii tisaasii tisaasii maaziyaa kana galee garuu ammallee. Afaan Oromoodhaan. Afaan Oromoodhaan afaan Oromoo illee baay'inaan galu bisa yoo ta'e Amaariffummaatti akkas waan malee afaan Oromootti galu. Galatoomii ji'oonni waggaa meeqa? Ji'oonni waggaa al tokko ji'a 12 hidhamee dhaabbataadha garuu ji'a 13 illee yeroo itti lakkaa'u jira ji'a 13. 12 lakkaa'e tartiibaan. Joota waggaa fulbaana onkololeessa sadaasa mudde amajjii quraana bitootessa eblaa wata bajjii caamsaa hagay. Wajjira dogoggoreen jira. Fulbaana onkololeessa sadaasa amajjii quraana bitootessa eblaa dogoggoreen jira. Meerra deebi. Fulbaana onkololeessa sadaasa mudde amajjii quraana eblaa caamsaa wata bajjii hagay. Bitootessa eessa geessa? Bitootessa fulbaana onkololeessa sadaasa mudde amajjii quraana bitootessa. Amma tigas. Quraana bitootessa kunoo sanuma. Amma fiddee keessa buufatte. Sirriin. Ji'oonni waggaa meeqa? Ji'oonni waggaa. Ji'oonni waggaa ji'a 12. Mee tartiibaan naa waama. Maskaramii, xiqimtii, hidaarii, taayisaasii, xirrii, yakkaatitii, maggaabitii, maaziyaa, gimbotii, sanee, haamilee, naasee, maskaramii. Afaan Oromoon hin qabu. Afaan Oromoon hin dandeenye dubbadhu hin beeku naan gallee. Dhugaa. Kana fayyadamu. Akka kanan fayyadamu kanatti baradhe akkaataa kanatti baradhe jalqabas waan ta'eef afaan Oromoo haasa'uun dhiyoo dhufe waan ta'eef naan galu amma akka itti haasa'uu yoo tapajjii amajjii midhaan jedhee tartiibaan kaa'uu hin danda'u. Sagalee soorattee beektaan jedha. Sagalee soorattee beektaa jechuun sagalee nyaattee beektaa jechuudha. Naan galli kan maalti nyaatama sagaleen hin nyaatama jechuun yookiin sirba irratti yookiin faarsaa wayii irratti of keessatti liqimsanii baasuu jechuudha. Akka kootti. Malee sagalee soorachuun beektu. Sagalee nyaachuun sagalee maaltu nyaatama? Amma keessatti sagalee soorattee hin beektu. Sagalee nyaattee hin beektu. Sagaleen hin dhaga'ama. Soorachuun nyaachuu. Nyaachuudha sagalee nyaattee beektaan jedha. Akkamitti nyaatte? Sagalee jechuun namni tokko yoo naaf kenne yookiin yoo natti hime fudhadheera bakka fudhadheera waan ta'eef san fudhe sana hojiitti hiikatanii deebisuuf sooradheera fayyadameera. Kanaafuu sagalee masa haasamu kana jechuudha. Sagaleen inni haasamu kun eeka hin fayyadamta waan ta'eef namni tokko yoo dubbatee hin fayyadamta hin fudhatta sooratti jedhama fudhatte namni sooratti jedhama. Fudhattennaa sooratti jedhama. Sagalee soorattee ni beektaa? Eeyya soorachaa hin jira. Sooradhee naannoo sooradhee. Guyyaa guyyaan moo? Guyyaa guyyaan moo? Nyaata sagalee moo? Fakkeenyaaf gara Gujii Booranaa irratti osoo imaltee nyaata yoo gaafatu maal jettee gaafata? Anuu Gujiirraa ni dhufe sagalee jenna yeroo tokko sagaleen jedhama sagalee. Maarree atu achii dhufte atu maaliif sagalee maalii naan jettare? Hin beekaa waan baradhe ta'eef sagaleen akka naannoo keenyaatti sagalee jechuun nyaatadha. Haa ta'u malee akka yoo beelofte maatii kee maal jetta? Sagalee naalaadha naa kennaa jedhu. Kanaafuu sagalee hin haasaame malee hin sooratamu maa naan jettare? Bakka nyaatama sagaleen nu biratti nyaatama Itoophiyaa guutuurraa akka nyaatamu Oromoo hunda biratti sagalee jedhamee akka nyaatamu garuu beeku nu bira sagaleen hin nyaatama. Jechuun bakka bakkatti garaagarummaa ni qabaata miti yeroo loqonni bakka bakkatti garaagarummaa mataa isaa qabaata. Kanaafuu garuu ati yoo beeloftee amma nyaata maatii kee gaafatu barbaadde sagalee naa kennaan jedha. Sagalee soorattee ni beektaa? Sagalee soorattee hin beeku. Beektu? Umurii kee amma ganna ga'utti takkaa sagalee soorattee hin beeku. Sagalee soorachuun maali? Hin beekuunis.
gara Gujii Booranaa yoo imalte nyaata yoo barbaadde maal jettee himatta? Nyaata maaltii himatta? Kan libi kun waan kan qorachuu dandeenye waan ta'eef. Sagalee soorattee ni beektaa? Sagalee soorattee beektaa yookiin sagalee nyaattee beektaa? Sagalee jechuun akka nu biratti amma akka kooti sagalee jechuun isa nama dubbachaa jiru kun sagalee jedhama. Iddoo kan biraatti immoo sagalee jechuun gara aadaa naannoo gara Booranaa yookaan Gujiitti sagalee jechuun biddeena yookaan nyaata wanta nyaatamu. Kanaaf isa adda naa baasi. Isuma kara Gujii Booranaa kana? Biddeena nyaadhee nan beeka. Isa gara Gujii Booranaa taanaan biddeena jechuudha. Biddeena jechuun nyaadhee beeka. Ammallee nyaadhee nuuf. Kanaafuu sagalee soorattee ni beektaa? Sagalee gara sanaan sagalee jechuun biddeenaani waan ta'eef asitti immoo sagalee jechuun isa dubbachaa jiru kana waan ta'eef inni dubbachaa jiru nyaatamu. Isa gara Booranaatitti sagaleedhaan biddeenaan sagalee jedhu. Amma al tokko yoo qufaan isaan qabe yoo dhukkubsatanii sagalee na jibbisiisa fa'aa yeroo jedhan jiru. Sagalee jechuun nuti waca ta'uu danda'a. Achitti garuu nyaata waan jedhamuuf nyaata na jibbisiisa jechuu sani. Kanaaf sagalee akka aadaa sanaatti taanaan sagaleen biddeena sooradhee nan beeka. Sagalee nyaadhee jedhu namoonni baay'een sagalee nyaatanii ni beektanis. Sagalee nyaadhee hin beeku. Sirumayyuu. Sirimayyuu. Sagalee nyaachuun akka kam? Sagalee nyaachuu jechuun utuu haasa'uu danda'anii sagalee ofii beekaa qaanqaa ofii qayyaru liqimsuu. Jijjiiruu jechuudha. Sabboontuu jaalallee Oromoo koo baanaa amaan sin argatiin naaf ta'ii nagaa. Jalqaba sanarraan adeemee sabboontuu. Sabboontuu jaalallee Oromoo koo baranaa. Sabboontuu jaalallee koo Oromoo koo baranaa. Naangalugaa. Bolaalee godduu. Bolaalee godduu golaa kun waannaan sodduu bolaa iyyoo gadoolee odaa iyyoo gadoolee loo iyyoo gadoolee loo. Kanaafuu bolaalee godduu. Kun waannaan sodduu. Wanta kan qabachuudha. Waan tokkoon qabdu bolaalee qofaan qabda malee qarshii homaan qabdu wanta biraan qabdu waan dabalataan qabdu jechuudha. Kofuma kaawwatte surree kaawwatte na lomaan. Lakki qabeenya biraas dabalatee ta'uu danda'a. Wanta kan qabdu. Wanta kun qabdu bolaalee godduu. Bolaalee godduu sun waannaan sobduu. Sirba aadaa sirba duriis ta'uu danda'a sirba ta'u. Ani sin jalaan qaba. Naangalu. Sirbuma tokko jedha. Dhaloonni keessan kana. Dhaloonni koo iddoon itti dhaladhe moo Wallagga Bahaadha. Wallagga Bahaa mee sirbuma naannoo Wallaggaatti beekamu. Naannoo Wallaggaa moo. Yaa seeniyoodha kan fooliin shittoodha si yaade marooko yaase si yaase lulee si yaadaan bulee. Yaa seeniyoodha kan fooliin shittoodha si yaade marooko takka taanu yaas gargaar hin baanu yaa si yaase lulee. Siyaadeen bulee yaa siyaasee dhaka yaa siyaadee dhaka yaa kotta kataanu as gargar hin baanu. Kormii gammoojjii yaa sinaadu yuusa yaa yemmuun si yaadu yaa sirbaatan buusa yaa sirbaatan buusu yaa keessee minaani simaan buusa shaggii kaa keessa garaanii. Ishii. Aadaa bareedaa hedduu namatti toludha. Kalee ulfaadhu guyyaa gaarii. Isheetis galatoomin jedha. Eebbifamni. Ulfaadhu guyyaa gaarii. Ishii galatooma ulfaadha. Ulfaadhu guyyaa gaarii siifaa. Galatooma siin ulfaadha. Ulfaadhu guyyaa gaarii siifaa ta'u. Tola ishee ulfaadha sinillee baay'ee galatoomaa. Guyyaa gaarii qabaadha. Ishii galatoomeeti si eebbifamni carraa kan argachuu gootiif galatooma. Kabajamoo daawwattoota Waliif TV kanneen daawwitii keenyaan bashannanaa bohaaraa yeroo gaarii dabarsaa turtanii akka itti bashannantan akka irraa barattan akka itti bohaartan shakkii tokko iyyuu hin qabu. Egaa kutaa bulchiinsa Shaggaritti argamnee furii keessa deddeemnee olii aduu waliin nama guyyaa fi yeroo walitti nu fide waliin gaafiif deebii keenya taasisnee kana gammatti daawwattan fakkaata. Amma egaa yeroonis dhumtee bakka itti deebii simbiraan geenyurraa geenyedha kan nuti jirru. Gaafii kiyya jalqabaadhaan namoonni yoo ta'u abbootiin gadaas haa ta'u namoonni kamiiniyyuu bakka haasa'uuf ka'anittis haa ta'u yookaan immoo eebbisuuf yeroo ka'anii na of kalchaa jedhu. Na of kalchaa jechuun maal jechuudha? Oromoonni yeroo baay'ee hin fayyadamama guyyaa guyyaa keessatti hin fayyadamu. Kun immoo maal jechuudha?
jechuudha. Of kalaa jechuun maal jechuudha jennee gaafanneetiin turre namoonni hedduun haala namatti toluun deebii isaan biraan gahaadha kan isaan turanii na of kalchaa jechuun egaa anis gaa deebii isaadhaa fi abbootii gadaa garaagaraa bira bilbilee mirkaneeffachuuf yaaleen ture egaa maaliin irraa hubadhee na of kalchaa jechuun namni eebbaaf isaa ta'u haasaaf ka'e suni namni beekumsaanis ta'e umuriidhaan isa caalu hedduun jiraatu mala achisan bakka san keessatti jechuudha. Kanaaf yoon dogoggorellee gaa dogoggoraa kootiifis narra hin ilaalina kan na caalu hedduutu as keessa jira beekumsaan umuriidhaan gosnillee abbaan araddaallee jiraatu mala haa ta'u garuu na of kalchaa narra hin ilaalina yoo eebbisuuf ka'e immoo ta'e nyaanni keessanii anarra osoo hin taane eebba koorra haa ta'u. Anarra osoo hin taane haasaa koorra haa ta'u jechuudha. Kanaaf na of kalchaa jedha. Akka sirna gadaatti immoo namni tokko haasaafis ta'e eebbaaf ba'ee na of kalchaa jedhee namni yoo of kali jedhuuni dhibee callise namni hundiyyuu isaaf akka hin eeyyamamnetti ilaalee dhaqee taa'aa jechuudha. Of kali jechuun iyyuu akka deebiitii jechuudha. Si eeyyamnee jirraa si of kalchinee jirraa haasaa kee eebba kee itti fufii akka jechuuti jechuudha. Gaafii kiyyaa lammataadhaani namoonni hedduun hirmiin nyaadhee jedhu. Hirmiin nyaadhe jechuun nyaatadha moo dhugaatiidha moo nyaata aadaa moo immoo nyaata akkamiitii jennee gaafataa turre namoonni hedduunis hirmiin akka nyaata hin taane natti himaadha kan isaan turanii hirmiin nyaadhe jechuun egaa yoo gadda nama tokko dhaqiin hafanii namni tokko du'ee yoo bakka awwaalcha san yoo nama sana bira hin ga'iin hafanii akka nama hirmii nyaatatti lakkaa'ama. Gaafii kiyyaa sadaffaadhaanii ji'oonni waggaa meeqaa jedhee gaafataatiin ture egaa ji'oonni waggaa 12 akkasumas immoo qaammee dabalatee 13dha jechuudha. Akka isaan tartiibaan naawamanis gaafadheetiin ture namoonni hedduun afaan biraan kan naawamaatiin turan akka sajaabitti waan argee keessaati ji'oonni waggaa kunis egaa fulbaana irraa ka'a fulbaana onkoloolessa sadaasa muddee amajjii guraandhala bitootessa eebila caamsaa waxabajjii adoolessa hagayya jechuudha qaammee dabalatee 13dha jechuudha jiniidhuma qaammee dabalatee 13 ta'a egaa namoonni hedduun waamu jedheetiin eegaatiin ture wal keessa makaadha kan isaan turani. Gaafii kiyyaa afuraffaadhaanii sagalee nyaattee beektaa jedhee gaafadheen ture. Egaa sagaleen yoon jedhu isaan haasaa sanitti fudhataadha kan isaan turanii. Haa ta'u garuu gara Gujii Booranaatti yoo imallu biddeen naa kenni yookaan nyaata naa kenni yoo jennee walii galuu dhabuu dandeenya jechuudha. Akkuma Oromiyaan bal'oo taate bujechoota garaagaraadha kan fayyadamamu. Gaa yoo hojiifis ta'ee bashannanaafis karaa kamiifiyyuu gara Gujii Booranaatti yoo imallee sagalee soorattee jedhu sagalee soorattaayi sagalee soorattee jedhu yoo illee beeloftaanii dhaxxanii sagalee soorattis jedhanii lakki yookaan yoo jenne odoo nyaatiin buluu dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa kaayyoon sagantaa keenyaas godinaalee Oromiyaa keessatti wantoota bakka hundatti hin beekamne wal beeksisuudha. Kanaaf egaa sagalee soorattee jechuun nyaata nyaattee biddeena nyaattee jechuudha. Daawwitiin keenya har'aa gaafilee kanneen kan kana fakkaatan bashannansiisoo bohaarsoo ta'an gama keessan hin geenye kan har'aaf xumurree jira. Torben kan nagaanuuf haa ta'u kan isin waliin ture Andaraartuu Nagaash walii badhaasaa gama kummaa kaameraatti na waliin ture haga torbanitti nagaatti.